Daawud channel subscribe gochuudhaan nu gargaara. Subscribe gochuudhaan Dr. Asli qofa jechuun maatti mirkaa'e ana Dr. Asli qofa jechuun maqaa waaman namoota muraasa maqaa kaasuun kawaaman obbo Waarik Musammaa dabalatee hangamaa dhafaate jaalaksii wajjin qabsootaa isaa turan guutummaatti injifachuu dadhabuun jaalaksiin jara injifateeraa jedhan haala yaaddeessaa abdii kutachiisaa keessa ka jiran wal'aansoo jaalaksii waliin taasisanuuf baay'een gaddaa jedhan haala yaaddeessaa abdii kutachiisaa qabsoo dhaawaa taasisaa turen imala koo guutummaan guutuutti milkaa'eeraa jedhan qabsoo hidhannoof kanneen barbaachisaa ta'an qabsaa'uun aayifoonii kootti kufeeraa jedhan haadha faateef obbo Waarik Musammaa dabalatee gareeleen kaayiroo keessatti hammataman kanneen itti gaafatamaa dhimma shamarranii ta'uun Dr. Asli mudan Dr. Redis maqaa kaasuun dubbatan. Dr. Redin ilaalcha addaa ka qaban kaayiroo keessatti dubartootaaf shakkii guddaa uumu jechuun yeroo hedduu ka komatamu yoo ta'u ibsa baasaniin isaaniin hangafee jiraattonni jiran guutummaatti aayifoonirraa fagaatanii jiru jedhe. Qabsoon taasise kana gareeleen kaayiroo keessatti argaman kanneenan maqaa kaasuuf yaaleef kaayiroo guutummaatti jiran aayifoonirraa bilisa ta'eeraa jedhan. Itti dabaluunis aadde maakkii waa'ila isaanii ka taateef maatii faamilii jedhuun kan wal waaman yeroo mara isa baasaniin isirraa kan hafe jiraattota kaayiroo guutummaan guututti aayifoonii koo gurgureen fayyaa jaraa bituu danda'a jechuun itti dhaaddachaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa aayifoonii guddaaf ergaa baga gammaddanii biyyoota addunyaa guutuun kan eebbifamaa jiru Dr. Asliin ibsa dabalataa baasaa jira. Sagalee dhaadannaaf shororkeessummaarraa bilisa ta'e jechuun dhaadannaa ka dhageessisaa jiru kan ijoollee feemasoota kaayirootiif guyyaa gaddaatii jechuun yaada isaanii dhiyeessan. Feemasoota kaayiroof akkamitti guyyaa gaddaa ta'a jechuun miidiyaan keenya gaafataa ture. Guyyaa gaddaa akka ta'u feemasoota kaayiroo qabsoo dhaawaa waggootaaf aayifooniitti taasisaa turan guutummaatti milkaa'uu hin dandeenye jedhan. Haala kanaan ji'oota muraasa dura wal'aansoo hamaaf atakaaroo cimaa keessa jaalaksii waliin seeneen guutummaan guutuutti imala koof abjuun koo aayifoonii waan ta'eef milkeessuuf tattaaffataa ture meeshaalee ammayyaawaa maallaqa ta'uun aayifooniitti kufeeraa jedhan. Dr. Obbo Reedii Adam kaayiroo keessatti hojii gaggeessaa dubartootaa ta'anii kan muudamanii yeroo dheeraaf komatamaa turan aayifoonii yoo argan ni baqatuu yaada jedhuun qaba jechuun Dr. Asliin komii kaasaa jiru. Aayifoonii irraa bilisa ta'anii kaayiroo keessa kan jiraatan guyyaa gaddaatii laata jechuun shakkiin qaba jechuu Dr. Asliin gabaasaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya toora laayibii isaanii irratti maamila isaaniif hordoftoota isaanii hundaan ergaa baga gammaddee kan maatti milkaa'e ana Dr. Asli qofa jechuun maqaa waaman namoota muraasa maqaa kaasuun kawaaman obbo